sosoboon jette. Utaaloo akka ajaa'ibaatti dhaqabee jira. Noof kolchaa siniin jecha mee seenaatii akkuma seentaniin sheer of jalatti godhaa. Obboleettii keenya tokkotiyyuu dhaamsa dhaammattee jennaaniyyi tarii anaafis mala naadhaa du'aayinaa kadhaa ofiifis barnoota siniif haa ta'u jettee sinii dhaamtee jirti. Rakkoon qabu maqaa siisii matteetti. Seenaatii sheer godhaa. Keessattuu shamarran viidiyoo kana of jalatti sheer godhaa. Deeqa shan caalaa turuun barbaadu. Hayyee assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkam jirtu fayyaadhaa nagaa keessanii baga nagaa taatanii obboleewwan koo biyya duniyaa irratti argamtanu. Keessattuu shamarranii fi meemee gorsa taa'aa barnoota irraa argatu jettee mudannoo godaannisa seenaa dhiyeessuu jalqabneerra jechuudha. Gara YouTube chaanaalii kootiin godaannisa seenaa irratti hojjechuu jalqabneerra. Waan biyyi ormaa mudannoo biyya ormaa kanaa waan biyya ormaa keessatti shamarran mudataa jiru godaannisa seenaa jennee moggaafadheen YouTube irratti torbe keessaa guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 nan dhiyeessa jechuudha. Tole obboleettii keenya tokkotu ergaa kana obboleewwan koo shamarran biraan naa gahii tarii irraa barachuu danda'u jettee natti dhaammatte waan ta'eef ergaasii hin hambisu. Ergaa danuun na qaqqabee jira. Isinis warri ergaa qabdan lakkoofsa bilbilaa kooti isiniif maxxansaa lakkoofsa bilbilaa kooti namni hin qabne jira jedhee yaadu. Yoo mudannoo qabaattan mudannoo keessan ergachuu dandeessu jechuudha. Tole godaannisa seenaa kutaa tokkoffaa hadhaa keessatti wannan isinii qabadhee dhufee obboleettiin keenya tokko ani maqaan koo Shamsiyyaan jedhamaa jette. Kanan dhaladhee guddadhee Oromiyaa keessatti jettee gabaabsitee bakka naannoo dirasii matteetti garuu himamuu isaan barbaadu nama hedduutu na beekaa tarii aamilee koo na tuqu waan ta'eef akkasumaan Oromiyaadhuma jedhii dubbadhuu dhiisi jettee ergan biyyaa bahee waggaa 5 caaleeraa waa'ee ati sila ganama dubbatte irratti baay'ee natti dhaga'ame ana natti fakkaate ani ofii kootii haati koof abbaan koo daa'imummaadhaan narraa du'anii erga daa'imummaadhaan narraa du'anii obboleessa tokkoof obboleettii 2 qaba. Obboleessi koo hangafa kootii. Obbolaan 2 shamarranii immoo quxisuu kootii jetti. Sana booddee obboleessi koo kun hojiin qabu hin barataa ture ani nan barataa ture maatiin keenya nurraa du'anii obbolaa keenya warra xixiqqoo fi obboleessa koo barsiisuudhaaf dirqameetan biyyarraa bahee barsiisaa ture. Sagaleen hin jiru moo beekaa jeeqaartu sagaleen nagaamaa sagaleen nagaamaa sagalee atti maame abbaa tokko sagaleen sirriidha moo sirrii miti warra jedhamte sagalee attu bilookii si godha qubna gara mataan dhukkubsiin fudhadhee dhufe. Sana booddee obbolaa koo gargaaraan barsiisaatan waan irraa afte immoo anis waanan bor itti galu haadhas abbaas hin qabu manas hin qabu waan ta'eef waan xiqqoo ofii kooti yeroon jaraaf ergu waan xiqqoo ofii kootiifis akka obboleessi koo naa guduunfu maallaqa itti ergataan ture jeejiyaan obbolaa kootiifis isaafis ergaan ture. Sana booda maallaqa an itti ergaa ture sanas walitti naa qabaa jira.
maallaqa an obbolaa kootiifis ergaa ture ijoollee ittiin barsiisaa jira jedhee turtii waggaa lamaan biyya Beerut booddee biyyatti galee jette. Yeroon biyyatti galee jedhu obbolaan koo warri xixiqqoon uqqatanii cabanii akka nama waggaa lama waan nyaannetti bifti jaraa jijjiiramee na eegee obboleessi koo hangafti koo kan akka abbaa akka haadhaa bakka naa bu'a jedhee amanadhee maallaqa obbolaa koo warra xixiqqoo ittiin baratanu nyaatanii dhuganu erge qixaan utuu biraan hin gahin na jalaa balleessee maallaqa an qobaatti immoo mana ittiin bitadha waan an ittiin nagadu biyyi ormaati waan an ittiin nagadu naafa ta'u jedhee maallaqa itti argadhee balleessee jira. Maallaqa sana nan gaafadhee siifan fidaa baankii jira baankii cufaadhaa maal osoo naan jedhu maallaqa kana akka inni balleessee hiriyoota isaarraa maal godhaa ture yeroon biyya ormaa jiru waggaa lama guutuu maal akka godhaa ture yeroon hiriyoota isaarraa namoota ollaarraa qoradhu mana dhugaatii dur hin beennee fi halkan dubartoota wajjin mana hoteelaa akka inni bulu natti malii jennaan akka inni maallaqa koo fixe abdii muradheen ijoollee daa'ima lamman sana mana sana keessaa mana haadha koo fi abbaa koo keessaa baasee ijoolleen illee akka achi jiraachuu hin barbaanne natti himnaan ijoollee bobbocuu kana geessee obboleettii haadha kootii bira kaa'ee akkasiin barsiiftu godhee gara Saudi Arabiyaatti deeme. Sana booddee Saudi Arabiyaa keessaa otoon jiraataa jiru obboleessi koo waan abdii na murachiisee obbolaa kootiifis hin goone maallaqa an itti erge ofiifis itti fayyadamee waan tokko waan ija qabu hin godhanne waan ta'eef mufadheen jira. Kana keessaa kaadhimaa tokko argadhe. Kaadhimaan kunis ilmuma Oromiyaa keessa akkuma kootii dhalatee guddate kan biyyaan adda taane biyya Saudii keessatti wal barree akka na jaallatuu fi akka na fuudhu erga dubbannee bilbilaan ji'a lamaa ol erga dubbanneen booddee siifan du'aan jira jaalalli kee na miidhaa jira hojii hojjechuun dadhabe maal jedhee nikaa gara biyyaatti akka maatiin kootiif maatiin isaa wal arganu gochuu yaalus innis jaalala keessa galeeraa naa erguun maatii isaa gara maatii kootitti erguun barbaanne anis immoo maatii koo gara maatii isaatti erguun hin ta'u waan ta'eef akkasuma wal barree bilbilaan nama ajaa'iba wallaahi bilbilaan maatiin bilbilaan hiriyoonni isaatii fi namoonni inni waammate wal baranii akka obboleessi koo nikaa na hidhu erga taasifame waggaa lama caaleera. Sana booda akka carraa ta'ee inni erga waliin jiraachuu jalqabne inni qabamee gara biyyaatti galee. Erga gara biyyaatti galee dhaggeeffataaf tumti gurra keessaa baafadhu dhaggeeffadhu. Erga gara biyyaatti galee innis ilma Oromoo anis intala Oromoo jennee kakuu Oromummaa walii kakannee waadaa walii gallee akka amantii keenyaatti Qur'aana fuuldura keenya kaannee waadaa walii gallee waliin gannu du'a malee kan adda nu baasu hin jiru waliin jennus inni garuu qabamee gara biyyaatti erga galee akka deebi'ee hin dhufne jala muree natti himee jennaan biyyuma innis Oromiyaa keessa ta'us kutaa biraatii anis Oromiyaa kutaa biraa keessa maallaqa hojjedhu jeejaan itti erguun eegale. Sababni isaas maallaqa achitti walitti qabee mana ijaaree haala jireenyaa mimmijeessee suuqii xiqqoo illee taatu balbala manaa irratti banee akka na eegu waadaa naa galee jennaan anis abbaa manaa kootiiti jedheen amanee waanan waggaa lamaa ol dabalee achi keessatti hojjedhe Saudi Arabiyaa keessatti hojjedhe itti ergaa ture. Sanaan booda turtii Saudi Arabiyaa waggaa afuriin booda gara biyya kootii gara abbaa manaa kootiitti
galuu qaba jedhee murteessee yeroon bilbilaan akkan galuu barbaadee fi akkan galuu barbaadu itti dubbadhu yeroo hunda lakki turi ammallee ganaadha manni hin baane girgiddaan hin baane barriin hin dhumne naan jedhaa ture. Sanaan booda ergan biyyatti galuu murteeffadhee rakkoo hin qabu jedheen waa hunda guutee humna maallaqaatiin du'aayidhuma kadhataa maallaqa itti ergee manni baheera arganni naan jedhee maallaqa amma taate harkatti qabadhee gara biyyaatti galuu murteessee gara biyyaatti galee. Yeroon gara biyyaatti galuu wanni na eeggate waan biraatii jette obboleettiin keenya. Sanaan booda na fuudhee gara mana Finfinnee boolee dhufee na simatee gara mana maatii isaa naannoo isaa himuun barbaanne gaasiin gara maatii isaatti na geessa jette. Mana maatii isaa na geessee yeroo inni jedhu an waan tokko natti hin fakkaanne natti hin dhagaamne akka nama hojii mootummaa hojjetu guyyaa gaafan mana maatii isaa dhaqu maatiin isaallee akka inni haadha manaa kan biraa mana maatiin isaallee akka inni haadha manaa kan biraa maallaqa ana Saudi Arabiyaa keessa taa'ee shintibeetii arabootaa miicee ifatamaa rukutamaa hojjedhee itti erguun haadha manaa kan biraa fuudhee mana koo keessa kaa'ee na eegee manni koo anatu hin ta'in masaanuu koo simatee an mana haadha isaatti simatame. Gaafan waan nama ajaa'ibu keessaa gaafa Saudi Arabiyaa galtu intaloon kun mana haadhaa kaa'ee gaafa sanallee waliin hin bulle. Guyyaa lammaffaa irratti galgala dhufee dhiifama bakka ta'e wayii deemeen ture jedhaa hafuurri isaan ciccitaa natti himuu hin barbaadu ta'ee na sodaate ta'ee naan galle ture. Sana booddee gara mana maatii isaa tiina fuudhee gara manaatti yeroo inni na geessu haadha ilmoo tokkotu mana keessa teessineeddi. Haadha ilmoon sun nama akka kootiiti fira isaati moo obboleettii isaatii tarii waan baay'ee natti dhaga'ame. Sana booddee ol seenee yeroon jedhu na dubbiftee fuula na dhowwatte. Maali wantan argu jedhee maqaa isaa waamee yeroon gaafadhu dhiifama naa godhiitii an kun inni argitu kun haadha manaa kooti mucaan kun illee mucaa keeti mucaa kooti naan jedhee. Sana booddee warra jala deemtee asoosama jinni jettu wallaahi al'aazim asoosamaa miti. Wanni shamarran irra bineensa itti ta'e dhiirri. Bineensuma gaanfa hin qabne itti ta'e eegee dhabe malee dhiirri jechuudha. Badaa bineensa itti taane jira shamarran itti caallee jirra. Hadhaabatu ganaa seenaa imimmaan isin buusu jira dhiisaa dhaggeeffadhaa waa biraan naasuus jira nama harkaa bada. Sana booddee harkaa gattaniyyuu waslaattota kuduraa. Sana booddee ilmoon kun ilmoo keeti. Isiin kun haadha manaa kooti. Jaalalli jiraannaan nu hundinuu waliin jiraachuu dandeenya. Manni kun kutaa lama qaba. Kutaan ati keessa jirtu kun kutaa keeti. Kutaan inni sun kutaa siiti. Rakkoo hin qabu naan jedhe. Baay'een gaddi. Baay'ee natti dhaga'ame jetti. Baay'een gaddee baay'ee natti dhaga'ame. An biyya ormaa keessa waggaa 4 guutuu kanan dhamahaa tureef akka jireenya gaarii jiraannu akka biyya galee lammata biyya namaatti hin deebineedhaaf karoorfadhee lubbuu kootiif waadaa seenee ture. Sana booda akkuma ta'etti ji'a 2 as gorree achi gorree anis maallaqa arcoon harka jirtu sana of hirkaa fixee ji'a 2 booda rakkina hamaadhaaf saaxilamne jette. Haati manaa isaa sunis isaa waliin walii galtee akka hin qabne nan hubadhe. Anaa waliin illee walii galtee dhabne. Ayi carraa koo jedhee ji'a 2 utuun imimmaan koo dhugu waliin jiraadhee ji'a 2 booda
ammas biyyaa bahuu murteeffadhee Dubaayin deemeen jiraataa jira. Ergan Dubaay deeme waggaa tokko ga'eera. Ergan Dubaay deeme waggaa tokko gaheera. Maallaqa koo waggaa tokko ofuma harkaan qaba. Abbaa manaa kootiittis abbaa manaa kooti jedhee waamuus ta'ee bilbilee ittiin haasa'uu bakka isaa bu'een qaanfadhe. Lammata hin heerumu. Obboleessas hin qabu. Silas haadhas abbaas hin qabu. Jedheen dhiirarraa abdii muradhee jiraataa jira. Yaa obboleewwan koo wallaahi amaanaadhaa. Amaanaa koo kana obbolaa koo biraan naa gahi. Utuu isin ta'ee maal gootu isiniin jette obboleettiin keenya amma walii bilbilee feesbuukii kana jala jirti waan ta'eef dhiifamaa wajjin godaannisa seenaa yeroon fudhadhee dhufe kana booddee jechuudha. Yuutuubii koo irratti mubee show subscribe godhaatii achirratti godaannisa seenaa hedduun harka jira. Hunda isaayyuu guyyaadhaa gara guyyaatti ta'us guyyaa lama lamatti ta'us haga danda'ameen amma danda'ameen qindeessee isinii dhiyeessaa. Utuu isin ta'e maal gootu eessan dhaqaa eessa maalan qabaa jetti mee komentii irratti barreessaa fi yaada keessan bal'isaati jechuudha. Viidiyoo kana shamarran of jalatti sheer godhaa. Dhiifama gaa yoon diqqaa dhiyeessuu irratti rakkoo qabaadhee dhiifaman isin gaafadhaa. Isiniif galaa warri afaan koo beektan warri akkan taasa'u kana durii kaaftanii beektan isiniif gala jedheen abdii qabaa. Yaa obboleewwan koo amma danda'ame waan narra ga'e kanarraa barumsa argadhaa isiniin jettee isinii kenniteetti. Waan narra ga'e kana ana ammoo maallaa wayyaa isiniin jette. Egaa utuu isin ta'e maal wayya isa jedhu adaraa na rabsina. Adaraa rabbii isiniin jedhaan. Walla hojiinan boo'ean amantanus dhiiftanus jechuudha. Nan gadde maaliifi dubartii tokko keessattuu an haadhan qabu abbaan qabu ni jedhu kun gurrumti qola goon fedhu laan. Isinii galee alhamdulillah rabbumatu waa hundayyuu godhaa. Garuu gadda si wajjin qoodadha. Hin boo'inaa hin arrabsinaa. Dhiifamaa wajjin hin arrabsinaa. Bagan jedhinaa. Nam tokko ammas jala deeme bagaadha. Hin jedhamu akkana. Itti dhagahama. Nama lapheen cabee jiru. Akkasiin dubbattetti nama lapheen si cabee jiru. Obsaanan dubbachiisee barreessee isinii dhiyeesse. Bagaan isin jettanu maa inni? Bagan jedhamu inni kun hireedha. Inni kun hiree siiti malee nama bira jirutu nikaa hidhatee fuudhee gaan wal nama harkaa badaadha wantichi. Kanaannaan abbaan isinii gale barumsarraa argadhaa. Mubee show subscribe godhaa. Godaannisa seenaa akkasii namni qabdanu ummata ittiin gorsinaa. Ergadhaa. Galatoomaa hunduma keessan rabbiif jecha isin jaalladhaa. Viidiyoon kunis ala xul gara yuutuubii deemaa. Hundi keessaniyyuu gara mubee showdhaan na daawwadhaan isiniin jedhaa. Galatoomaa hunduma keessan rabbiif jecha isin jaalladhaa. Warri godaannisa seenaa qabdanu seenaa keessan himadhaa. Qilleensarra isinii oolchina. Galatoomaa.